Allaatti laga moojoo kan mukarra teessee mimsiitu hin nyaadhuun dhuguu jetta kan hoteela teessee liqimsiitu. Eeyyee dhugaadha. Bakka kan birootti yoo ta'u baatellee hoteela intarnaashinaali WB'tti liqimsuun hin oolu. Sa'aatii hojii boodaaf guyyaa boqonnaa keessanii hiriyaa firaaf maatii waliin hoteela intarnaashinaali WB'tti bakka mijataa guyyaa tokko yoo itti bashannantan yaadannoo umurii guutuu argattan. WB International Hotel. Ayyaleen ayyaluudha, ayyaleen ayyaluudha, ayyaleen ayyaluudha. Yoo fataa jechuu feete koodee kee wala feerte hoteela WB dhufte shaashaa shumbaa jechuudha gammaduudha gaduudha. Hoteela intarnaashinaali WB tajaajila inni kennu siree ciisichaa, reestooraantii, kaaffee, VIP, kutaa boqonnaa, baarii wayinii, stiim, saamunaa, morookoo, maasaajii, paarkingii amansiisaa waliin bakka tokkotti argattu. Hoteela intarnaashinaali WB bakki itti argamnu Hayat naannoo 49 manneen waliin jireenyaa ayyar mangadii gamoo maay pilaazaa fuuldura.